OBS filannoo uummataa. Jobiye ajoba job garana dhukkuba waan ofii gadina teechisaa ajobe hoggansi argu joba job dhungee na feesisaa ajobe namas waan gaafannee waan beekne keessisaa jedhin durbummaa ishiitu kun qabdu durbummaan ishiidha akka kabajameen taa'u qabda ta'uu baannaan abbaan fuudha abbaan ganaa ishii fuudhu sun sii gaafata jecha dubra hirma hidhattee jirtu tokko harkaan inni tuquun danda'u tuquun dhorgaadha harkumaan waan biraati miti kanaaf gaarayyuu ishee achirratti waan hundumaa humnaanis haa ta'u seeraan ejjennoo fudhata ni sodaatamaa jechuudha hin tuqamtu. Oromoo biratti qeerroo fi qarreen maqaa ulfinaatiin Oromoo Walloo biratti immoo aadaan qarree fi qeerroon qaban kan gaarayyuu jedhamutu jira. Kan gaarayyuun heerumtee yaadachuun hin oolu ofeegi waan ofii koo wanti sun qadaadan qabu. Sirbi kun sirba dargaggoonni Oromoo Walloo durbi durbummaa ishee akka eeggattuuf sirbanidha. Oromoo Walloo jaarraa dheeraadhaaf gidiraa fi acuuccaan guddaan irra gahaa turus hundumaa qolachuudhaan qabsoo dheeraa sirnoota garaagaraa waliin dabarsaa turus har'as uummata sabboonaa eenyummaa aadaa fi afaan isaa qabsoon tifkate asiin ga'eedha. Aadaawwan Walloon akkanaan asiin ga'e keessaa tokko aadaa irmaadii fi gaarayyuuti. Irmaadii yookaan torbii jechuun qabattoo gogaa irraa addaatee tolfamuu fi kan durbi mudhiitti hidhattuudha. Torbiin yookaan irmaadiin kun faaya dubaraa yoo ta'u durbi kaadhimamtee aarrii wajjin mudhii irratti kan hidhattuudha. Akka aadaa Oromoo Wallootti durbi torbii kan hidhattuuf kaadhimaa qabaachuu ishee agarsiisuufi iddoo tokko tokkotti garuu durbi yoo kaadhimaa hin qabaannes gaarayyuun ishii torbii yookaan irma adii kana ni bitaafi. Hirmi adiin dubrummaa mul'isuudhaaf kan inni itti ba'an. Baay'ee litiraari hirma jechuun mataa isaatiin dubra qarreedha jechuudha yookiin immoo qarrummaadha jechuudha. Torbiin yookaan irmi adiin kun dubaroota biratti mallattoo maalummaa isaanii ta'uu bira darbee mudhii isaanii qal'isee mudhii sonsaa fakkeessa jedhamee dubartoota biratti amanama. Gaarayyuun jaalallee yookaan jaallee waliiti. Inni ishiidhaaf ishiin isaaf gaarayyuudha. Akka aadaa Oromoo Wallootti hojiin gaarayyuu inni jalqabaa yoo gaarayyittiin kaadhimaa qabaachuu baatte irmaadii yookaan torbii bituufiidha. Yoo gaarayyittiin kaadhimaa qabaatte garuu dursee irmaadii sana gaarayyittiidhaaf kan bituu kaadhimaa isheeti. Gaarayyuun kun gaarayyuu isaatiif kennaa garagaraas ni kennaafi. Saamunaa fi shittoo akkasumas daawwitiittiin fuula ishee ilaaltuu bitee kennaafi.
magandama lafos magandamne anis magandama way tubane waya magandama lafos magandamne anis magandama way tubane waya magandama lafos magandamne anis magandama way tubane waya yoo kamisee baatuu maali kannaa bittuu waan jabanni fidee saamunaa fi shittoonfaa sirboota achirraa dhufan sirba aadaa fi kan weellistoonni hedduu ittiin sirbaniidha. Gaarayyuun yookaan jaalalleen tokko irma adii kan hidhattuuf sababoota hedduutu jira. Inni jalqabaa irmi adiin mallattoodha. Isheen irma adii godhattee durbummaa qabdi jechuudha. Durbi kun hin heerumne yookaan immoo walqunnamtii saalaa gootee akka hin beekne agarsiisa. Irma jechuun Oromoo Walloo biratti matuma isaatiin durbummaa yookaan qarrummaa argisiisa. Gaarayyuu fi irmi adiin hidhata fedhii yookaan hawwii Oromoo Wallooti. Irma adii kana hawaasni ni fedha. Warra gaarayyittiitiifis leelloodha. Gaarayyichis sirna kana yoo fedhees yoo fedhuu baates tooftaa kana keessa galuutu dirqama. Warri dubartii maaliif gaarayyuu fedha jennee yoo ilaalle gaarayyuun sun waan hundumaa intala dubaraa gaarayyuu ta'uuf irraa ga'utti itti gaafatamummaa waan fudhatuufi. Gaarayyuun kun gaafa irma adii bitee jalqabee mucayyoo sana yookaan gaarayyittii eeguudhaaf itti gaafatamummaa guddaa qaba. Isheenis waan inni ishee ajaju hundumaa ni fudhatti. Kana jechuun garuu hanga aadaa fi safuun gaarayyichaa hin dabnetti. Duudhaa gaarayyuu keessatti wanti baay'ee nama ajaa'ibuu fi amanamummaa guddaa sabni kun aadaa isaatiif qabu kan agarsiisu dhumarratti gaarayyittiin gaarayyuu ishiitti hin heerumtu. magandama lafos magandame anis magandama way tubane waya Anis injala tinan jalatu gamale baafate narangangalatu way tubane waya Gaarayyuun kun gaafa irma adii biteef irraa jalqabee yoo ishiin sirbitu yoo gabayaa deemtu yoo bishaan waraabduu fi qoraan cabsitu ni hordofa. Garuu wal fuudhuudhaaf yaaduun aadaa cabsuu fi dabsuudha. Bakka sirbaa fi tapha adda addaattis ni eega. Yoo inni eeyyameef malee nama biroo waliin walitti sirbuu fi taphachuu hin dandeessu. Mee afuufi gobeessa kan afuufi mee Joobiyee ajobee gobeessa afuufi waan ofii kan qaawwa sadii jooba ajoob ansi jaaladha ajobee namni wal jaalatu ajooba ajoob anumaafisii jedhiin joobiyee gaduma na gore waan ofii gaduma ajoba ajoob kee ani naan bahu joobiyee silaa baduma dhiin. Laga warra waayyuu inu taalu kormii eessaan itti sirbuu gaarayyuun ishiin sarmuu. Gaarayyuun tokko yoo gaarayyuu qabaachuu barbaade karaa firoottan ishee beekaniin gaafata. Gaarayyittiinis waadaawwan sadii qabattee dargaggeessa gaarayyuuf ishii gaafateef gaarayyuu taati. Mucaa takka hamma gaafa heerumtu oduma kanuma qaadhimaas qabdu haa ta'u hin barta. Amma karaatti dubbifsuu dandeessaa. Fira ishiidhaa gaafattee ilma beeraa ishii gaafattee dubbisuu dandeessaa. Ishii kana na barsiisii jettaan hin gaafattaa. Ishii walitti haasoftaa. Akkuma nama fuudhutti ishiin nama fira ishiirraa nama lama fudhattee dhufti ati fira keetirraa nama lama fudhattee dhuftaa qaalii jaamaa walitti kennita. Maal jettee ishiidhaan ati an taa'etan qaalii jaalalaa sitti kenneen jedhan sirraa fuudhee jetti.
qaalii hamilee sitti kenneen jaan sirraa fuudhee jetti qaalii gaaddisa alaa sitti kenneen jaan maal inni sadan kun qaalii jaalalaati si jaaladhe jechuudha sirraa fuudhee jechuun ishii si jaaladheen jira jechuudha qaalii hamileeti jechuun immoo jaalalli kiyya hamilee dhumaa fi waan biraatti hin seennu kan mana kee akka manaatti yookiin wal qunnamtii saalaa raawwannuu miti yookiin waan biraa kan goonuu miti kanuma hamileef qofa wajjin taphannudha lamaa miti inni xumuraa qaalii gaaddisa alaati mana keessatti miti kan isin barbaadu gaaddisa alaatti kan taphannu waan gaaddisa alaatti jiruuf jireenyi keenya kun dhiba jaama wanni kun akkuma walii galaatti abaluu dhiba deeme jaama dargaggoon tokko amma mana namni dhufee gaafate eessa gore abaloo hin jiru jaan dhiba deeme siin jedhan akkasitti achi deemaa akkasitti taphannaadha gaafa kana gaati fuute itti gaafatamummaa qabda durbummaa ishii tuquun qabdu durbummaan ishiidha akka kabajameen taa'uu qabda ta'uu baannaan abbaan ganaa ishii fuudhu sun sii gaafata jecha taa'ee gaafa wanni bira ga'e seera hamileettu kana eegamu amma fakkeenyaaf dargaggoon tokko karaatti dhufee sa'aatii kun amma sa'a erga zuhur qilleensa isiin jedhan erga immoo sa'aatiin kun sa'a 10 sa'a 9 booda ta'e ajjeesaa taate malee hin faraatu dandeessee durba gallamni baa qaba siin jetti dhattee ati gaafattee durba hamilee harritti hamilee natti kennee jetteen gallamni baa qaba siin jetti. Gaafa gaarayyittiin nama biraatti heerumtu qarrummaan ishii badeera yoo ta'e jalqaba kan itti gaafatamu gaarayyuu ishiiti. Qarreen kun gaarayyuu kanaanis ta'ee nama biraatiin badu dursee kan itti gaafatamu gaarayyuu ishiiti. Gaarayyuun kun gaarayyittii waliin iddoo barbaadetti waliin taphachuu bira darbee warra gaarayyittii deemee akka ishii waliin bashannanuuf eeyyama argata. Keessattuu Oromoo Walloo biratti sirna kalaahoo jedhamu kan gaarayyuun maatii gaarayyittii sanaan affeeramee irratti hirmaatutu jira. Kalaahoo jechuun aadaa Oromoo Walloo keessatti kan mana cinaatti gaarayyuuwwan lameen itillee irra ciisanii waliin taphatanidha. Akka aadaa Oromoo Wallootti durbi tokko gaarayyuu hin qabdu jechuun hawaasicha keessatti hin barbaadamtu yookaan immoo amala hin qabdu. Bira darbees warri ishee yookaan sanyiin ishee hawaasa keessatti fudhatama hin qaban jedhamee amanama. Kana jechuun gaarayyuu dhabuun qaanii guddaadha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni durbee gaarayyuu hin qabnetti akkas jedhanii sirbu. Bakka buna keetii maaf jimaa hin dhaabdu faaxeen bareedduudhaa gaarayyuu hin qabdu. Namni tokko dubartii hirma hidhatte tuquu hin danda'u. Tuqnaan garuu waan gaarayyuu isheerraa dhufu fudhachuudhaaf dirqama qaba. Aadaa miidhagaan akkanaa qorannoo guddaadhaan deeggaramee lafa taa'uu baatus waggoota hedduuf aadaa boonsaa Oromoo Walloo ta'uudhaan itti fufeera. Gaarayyuun waan duudhaa fi safuu gaarayyuun argatu argachaa ture bira darbee yoo cabsee yoo waan tuqamuu hin qabne tuqee akkas jechuudhaan gaarayyittiin mammaaktiifi. Guntunni kan ormaa boraafadhu mormaa. Guntunni kan ormaa boraafadhu mormaa san darbee yoo handhuura gadi darbee maal ta'a? Sirni gadaa ammallee liminootti kan godhu hin jira achi keessatti waan isin ajaa'ibu abba gaaritti geeffama. Abba gaarotatti geeffama. Adabbiitu darbe irratti adabbiin sun amma loon 50 akka kaffalu baay'ee eeguun dirqama waan irra jiru haftuuf inni balleesses balleessuu baates isumatu gaafatama. Eeguun dirqama isaa waan ta'eef kanaaf amma loon 50 akka kaffalu tokko. Lammaffaa dugda keessa haala 40 akka reebbamu ciisetoo. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitu pane waya. Magaldama, lafos magaldame, anis magaldama, waitu pane waya. Turbaya tumare narira eyesa, nasida menta ubeti kamintesa, waitu pane waya. Amuni markuyo mikira male, hirimina dide sibira male, waitu pane waya.
Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Oromoo jabsaa qoraa marsaa meessaa shulluk jedhii kottu bakka tiikaaleessaa waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Anis hin jaaladha nati na jaalattu gammalee baafattee narraan gangaalattu waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Jaaladhaan nuti asuma na baabala foorana baafadhu machaa mala waytu baane wayyaa. Magaldamma laafos magaldame anis magaldamma waytu baane wayyaa. Gaarayyoon kun akka tasaa gara gadiitti yoo darbe dhimmi kun Abbagaar biratti ilaalama. Abbagaar gaarayyuu gulantaa darbe kana erga ilaalee booda gaarayyichi angaloon 50 adabuu danda'a. Gaarayyoon kun durba qarree kan eeguuf imaanaan kun waan itti kennameefi yoo imaanaa kana balleesse arangamaadhaan dargaggeessa cimaan yeroo 40 rukutama. Dhimmi kun Abbagaariin furamuu yoo dadhabe immoo biyya sana gadhiisee akka baqatu yookaan akka badututti murtaa'a. Gaarayyuun tokko akka tasaa karaa inni hin beekneen gaarayyittiin akka dogoggortee durbummaa ishee hin dhabneef sirba sirbuuftu jira. Joobiyyee ajooba joob garaana dhukkubaa waan ofii gadina teechisaa ajobe hoggansi arguu jooba joob dhungee na feesisaa ajobe namas waan gaafannee waan beekne keessisaa jedhin. Kan gaarayyuun heerumtee yaaduu hin dhabuu of eegi waan ofii koo sun qadaadan qabuu jedhee weellisaafi. Ergaan sirba kanaa gaarayyittiin tarii waanni kun bakka inni hin jirretti baduu danda'a akka waan jechuu fakkaata. Isheen immoo akkana jettee sirbitiifi. Gaafa manaa bahee mana kee dhokadhu kan gadabiin badeef rabbuma kadhadhu jettee sirbitiifi. Anin balleessuu akka tasaa yoo badeef garuu waaqa kadhadhu akka jechuuti. Gaarayyichis akkas jedhee deebisaafi. Gaafa manaa baate jaartii namaa taatee dhageessee lukuskusiinii naafinoo lukiisiinii. Lukuskusii jechuun nama gaafa intalli sun heerumtu jala deemee dubbii durbummaa ishii qoratee himu yookaan odeessuudha. Qarreen yookaan durbummaan gaarayyittii gaarayyichaan yoo irraa fudhatameera ta'e gaarayyichii fi gaarayyittiin waliin itti gaafatamummaa fudhatu. Gaafa mucattiin sun nama biraatti heerumtu qarrummaan sun waan dhabamu ta'e jalqaba kan gaafatamu gaarayyuudha. Abbaan fedhes waan fedhes akka fedhetti isaa dhabamu inni. Gaarayyuutu gaafatama. Itti kennamee roorradii waan ta'eef. Gaarayyuun sirbeedhaan qofa sirbiti. Gaarayyuun nama wajjin hin deemne yoo qofa nama hin eeyyame faana deemti. Gaarayyuun mana warra isheetitti deemee nafeerama baay'ee kalaawoo waan jedhamutu jira mana naddii kalaawoo keessatti itillee nafameefi mucattii wajjin sa'aatii barbaadetti halkan isaa ta'u guyyaa akka taphatu hin godhama. Tapha san keessatti wanti gulantaa darbu garuu hin jiru. Adabbiin kun akka aadaatti lachuu irratti kan fudhatamu ta'us gaarayyittii caalaa gaarayyichi itti gaafatamummaa guddaa qaba. Gaarayyittiin akka gaarayyichaa adabbii loonii fi reebichaan adabamuu baattus xinsammuun ishee akka miidhamuu fi amileen ishee akka tuqamutti adabamti. Sirna cidhaa booda Oromoo Walloo biratti guyyoota 15f
dargaggoonni mana misirroo fuudhetti sirni isaan raawwatan ni jira. Sirni kunis sirna qulfoo jedhama. Qulfoo kana kan raawwatan dargaggoota hiriyoota gurbaa fuudhuuti. Waan nyaatanii fi dhugan buusii walitti buusanii mana misirrootaa kanatti nyaataa dhugaa bashannanu. Guyyaa qulfoo kanaas durbi tokko yoo qarree isheen hin heerumne ta'ee dhiibbaa adda addaatu irratti raawwatama. Qulfoo san keessatti hiriyoota isaatitu jira. Hiriyoonni isaa naanna'anii taa'u achi keessa. Ordarii qaba. Ordarii sirna gadaa keessa jiru san hundumti isaaniitu isa eeggatanii taa'u. Achi keessa mootii jira, ittaana jira, giifti jira, waan baay'eetu jira gaa'inaa hundaan kaasu. Zan mooraala akkamitti ishee adabu wanni ishii nyaattee dhugdu marti hir'uutu dhiyaata. Yoo qarrummaa dhabdi. Bishaan hoggaa buusaniif walakkaa buusuuf. Nyaata hoggaa dhiyeessaniif fakkeenyaaf namootaaf marqaan qorii guutunuu dhiyaata ishiidhaaf walakkaatu dhiyaataaf. Kun yoomiif itti fufaa amma ji'a tokkotti itti fufaa amma qulfoo sun ka'utti soo mooraalee adabu ishii. Akka ishiin qaanoftuu fi ofitti saalfattu taasifama. Yoo wanti nyaatamuu fi dhugamu hundumtuu warra qulfoo taa'uuf dhiyaatu wanti isheef dhiyaatu hunduu hir'uu yookaan hanquu ta'a. Kanaaf itti gaafatamummaan isheen duudhaa gaarayyuu keessatti fudhattu tokko kana. Adabbiin kun itti yaadamee amlee ishee miidhuudhaaf kan godhamuudha. Walumaa galatti aadaa Oromoo Walloo keessatti sirni kabajamaan irma adii fi gaarayyuu irratti xiyyeeffate qophii kanaan isiniif dhiyeessuuf yaallee asumatti xumurama. Qophiin keenya itti aanuun immoo miidhagina Oromoota Walloo fi qaayya isiniif dhiyeessinaa. Aadaan keenya eenyummaa keenya gadaan quufaa gabbinaa. Mee afuufi gobeessa kan afuufi mee. Joobiyee ajobee gobeessa afuufi waan ofii kan qaawwa sadii jooba ajoob ansi jaaladha ajobee namni wal jaalatu ajooba ajoob anumaafisii jedhiin. Joobiyee gaduma na gore waan ofii gaduma ajooba ajoob kee ani naan bahu joobiyee silaa baduma dhiin. Oromia Broadcasting Service.